Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Dhaabbilee fi biyyoonni ollaa Itoophiyaatti lolii akka dhaabbatu gaafatan. Baakleenjii waraana bilisummaa Oromoo BBC'n daawwattee oduu saniif dhiyeessin. Akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan naannoo Amaaraa daangessuu cimsanii eeguu ibsan. Namoonni siviiliin deddeemuun hin danda'ama inuma deemu garuu namoonni akka waan buqqaan fakkaatanii deeman tokko tokkos hin jiru jechaadha isaan bakkuma dhufanitti deebisaa jira. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii biyyoonni Afrikaa fi dhaabbileen lolii Itoophiyaa keessa jiru dhaabbatee mariin akka furamuu waamichaasisuu itti fufan guyyaarraa gaanfa Afrikaatti ergamaa Ameerikaa Jeffrey Feltman Finfinnee seenee jira. Kaayyoon isaanii falii karaa nagaa harka argamuu dhiibba taasisu. Haa ta'u malee Itoophiyaan lolaan akka itti fuftu ibsitee jirti. Ammayyuu taanaa gabaas qaba. Itoophiyaan oduu ijoo addunyaa akkuma taatetti jirti. Dhimmi dubbii ijoo immoo lola kaaba Itoophiyaa jirudha. Keessumaa gaafa kibxataa labsii muddamaa labsamee hordofee biyyoonni qawwee lafa kaa'aa teessuma dura walga'aa jecha watwaatutti jiru. Osoo addunyaan waamicha kana taasistuu garuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsaarra waaree booda baaseen duula Itoophiyaa baraarutti milkaa'aa jira biyyi ololaan jigdeen jirtu jechuun lola akka itti fufuu ibse. Hoogganaan finciltoota Tigraayis torbanuma kana lola akka itti fufan ibsaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman guyyaarraa yeroo Finfinnee ga'an dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamaat waliin mari'ataniiru. Imalli Feltman gara Finfinnee taasisan kan kana duraarraa guddaa ta'uu danda'a. Kanneen lola keessa jiran lola dhaabanii mariitti akka deebi'an irra deebiin gaafatu. Yoo lolli dhaabatu baate garuu Ameerikaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu akeekkachiisaniiru. Kunis qoqqobbiidha. Kanas akeekuuf mootummaa waliin akka kana duraa itti hin fufnu jechuun tibbana dubbataniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaan haala Itoophiyaa keessa jiru of eeggannoon akka hordofaa jirtu ibsiteetti. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaattaa waraana Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa roobii baasaniin lolli kun dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin immoo bulchitoota baha Afrikaa waliin yeroo dhiyootti dhimma Itoophiyaa irratti mari'atuuf akka jiran gabaafameera. Dhaabbati Igaadis waraanni hatattamaan akka dhaabbatuuf ibsa kamisa baaseen gaafateera. Dhimmuma lola kanaan yaaddoon roobii kaleessaa ministeerri muummee Abiy Ahmed waliin bilbilaan haasa'uu isaanii barreessaan olaanaa UN Antooniyoo Guuterees ibsuun isaanii ni yaadatama. Waraana Itoophiyaatti wagga dabree galee ballachuu malee ammallee akka dhaabbatin jiru. Sababa waraan kanaan immoo gatii guddaa kaffalaa jiranii fi jidduutti kan miidhaman lammiilee nagaa jalqabaa naannoo Tigraay ergasii Afaaraa fi Amaaratti lol ballateen yeroo ammaa akka UN jedhuutti lammiilee miliyoon 7 ol deeggarsa nyaata barbaada. Akka fakkeenyatti Hiwoot haadha ijoollee lama sababa lol kanaa fi ilmi isii tokko hanqina nyaataaf saaxilamee hospitaal seen ta'ullee qorsa argachuun rakkoo. እዚህ ጾላዚ እንታይ ሀምዚ መጽኘት ፍጽረት መንገዩ ፍጽረት መንገዩ ጀምር ሙጫን ኪየ ሰበባን ቂነኛ ታን ሆስፒታል ሴኔ ከነከነ ቁነሜን ቤኩ ሰበብ ወራና ከናን ኩን ቁነሜ አከሄን ወጀን የሆጂን አበቴራ ባንኪን ጩፋዳ አንስ ጃርሲ ኪየስ ሆጂን ቀምኑ ሰበብ ከናፍ ረኮ ኬሰ ጅራ ዱር ጆሌን ኪየ ረኮ አከናሂን ቀበኒ አም ቀርሺን ዋን እንጅሬፍ ቆርቸ ቢቱ ሁምነ ደብኔራ ሙጫን ኪየ ጋፈተ ኮዮ ቆርቸ አርገት የጋፈት ያኑ ነርገቱ ሽገዚ መጽኘ Miliyoonaan kalaqaaman kan irra buqaan yoo ta'u 100,000 kalaqaaman immoo haal beel fakkaatu keessa jiran. Lolli kun immoo ammallee itti fufee jira. Kalee humnoonni TPLF magaal guddoo godina adda Oromoo kagaaf dilbaataa woboon to'adhee jedhee to'achuu isaanii ibsan. Magaal bulchiinsa aanaa Jillee Dhumuugaa Sanbatee ka jiraatan dubbisnee magaalli isaanii ammaatti nagaa ta'uu dubbata. To'atanii jiru guyyaa tokko dura guyyaa lama dura waan godhame. Magaalaa keessatti waan hedduu isaan mudatan qabu. Magaalaa kamisee keessatti waan isaan mudatan jiru baatiitti isaan mudatan jiru. Kamisee keessaa ba'anii achitti alaabaa maal dhaabanii amma magaalaa Qalloo ka jedhamtu ka kamisetti aantummas cirratti ka jennu magaalaa godina kana achi darbanii Caffaaruubis kan jennu achi ba'aniiru kallattii karaa Finfinnee kana qabatanii as deemaa jiru humnoonni kan jedhan
Kan odeeffannoon nu ga'aa jira. Sanbatee jennu ka'anaa jilee dhummuugaa kanatti fi xaayee shawaroobii gidduu kanatti waraana buusaa jira mootummaan. Kanaaf yoomnoonni sun dhufanii as ga'anii magaalaa irratti tarii lolli kan uumamu taate sodaachuu qabna malee hanga ammaatti sanbateen harkuma mootummaa jettee xaayeenii. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessinaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa gareewwan ololaa jiru jedhee dalaga isaanii irraa kufquusatan kanaan achi tarkaanfii akka fudhatan akeekachiise. Ibsi mootummaan baasee isaa imbaasiiwwan akka Finfinnee marfamtee fakkeessanii hojjettoonni akka biyya ba'an gorsan. Fiigichi guddichi Itoophiyaa baatii sadaasa keessatti fiigamuuf ture guyyaa biraatti dabre. Kanaaf sababni labsii yeroo muddama ta'uu dhaabbatichi beeksise. Aangaa'onni fayyaa Koongoo vaayirasiin Iboolaa ammallee deebi'ee namoonni 8 qabamuu himan. Dhaabbatni fayyaa addunyaa namoota 8 kan keessaa 6 karaa Tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Saawud Areebiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates Suudaan gara bulchiinsa siviiliitti akka deebitu gaafatan. Kun yeroo jalqabaa kan biyyoonni waraan biyyattii deeggaruun yaadataman fonqolchaa mootummaa jijjiiramuu gaafatan. Isaan dabalatee UK fi US ibsa waliin baasaniin namoonni dhimma kanaan to'ataman akka gadhiifamanii fi labsiin yeroo muddamaa kaafamu gaafatan. Lolkaa Itoophiyaa tammaa hordofee mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa gam naannoo Amaaraa daangessuutti to'annoo nageenya cimsuu ibsa. Keessumaa torban dabree kanneen lol magaal Dasee fi Kombolchaa baqatan gara Finfinnee imaluu yaa turan. Sababa namoonni baqachuu fedhan olaanaa ta'ee fi daangaa naannoo Oromiyaa aanaa Qimbibitti sakatta'insi cimaan akka jiru namooti ilaan argan BBC'tti himan. Jamaal ka torban dabree sababa lolaa fi Daseerra baqate lagxaafotti deebifamuu BBC'tti hima. ጣፎ ላይ ስንደርስ ተመለሱ ፍተሻ ምናምን ነበረ የተፈተሽ ወደ አዲስ አበባ ደሴራ በቀኔ ዱፍኔ አከለሚ ኢትዮጵያ ተሰዩ ደምኔ ረኮ ከነጀላኒ ባና ጀነ ያኔ ቱሬ ገሩ ሰከተንሰ ቱሬ ለገጣፎት ወረቃየኝማኑ ጋፈተን ኑቲ ከንደሴ ቀምነ ከናፍ ዴቢአኑ እንጀዳኒ ገረ ደብረ ብርሃንት ዴቢኔ ያን በምንልበት ሰዓት ግን የተመለሰው ተመልሶ ወደ ደብረ ብርሃን ገባ መጋል ደብረ ብርሃኔት ትናንተ ጅርቱ ፊ ጎድን ሻዋ ካባት ቡልቺንስ አና ቂምቢቢት kanneen magaal Finfinneetti baqachaa turan ittisuu ibsiti. Bulchaan aanichaa obbo Mogas Nagaash turtii BBC waliin taasisaniin torbee dabree baqatoonni lakkoofsan hedduu ta'an deebifamuu fi ka waraqaa eenyummaa Finfinnee qaban garuu ammallee dabraa akka jiran hima. Maatii olaanaatu dubbis. Ministeerri guyyaa afur dura haalli ture alagaariin turre namoonni keessatti dafee irraa buqqaa turan hawaasa bal'aatu maatii isaa qabatee karaa Finfinneetti godaanaan turan amma sa'aatii kanatti garuu Ramadan milaa wajjin almost bakka jirutti dhaabbateera. Namni karaa Finfinneetti godaanu keessattuu toora dafee namoota kanarra buqqaan warri imaluudhaaf warri barbaadan tootaalii oowwameera. Bakka deebi'aniiru. Ammatti haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin daangaarra waan jirruuf sakatta'insi karaa adda ta'een gaggeeffamaa jira. Amma karaa magaalaa Shanootiin gara Finfinneetti imaluun hin danda'amaa? Daandii imaluun hin danda'ama garuu namni waraqaa eenyummaa Finfinnee qabu imalaa jira. Nama waraqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne kan dafee gara biraa qabaate garuu duubatti deebi'u. Maaliif buqqaa jira waan ta'eef namoota buqqaan jiran dhufan qofa duubatti deebi'uu akka qabanidha. Anis hojii keessa jiraanna. Keessumaa amma namoonni gara kanatti baqachaa jiru rakkoon nageenyaa tarii naannaa keessanitti uumamuu danda'a. Qophii naannaa keessanii maal fakkaata naannaa sanitti daangaarra waan jirtaniif? Rakkoon nageenyaa uumamu jechuu hin dandeenyu. Uumamuu danda'an jedhu sanatti nama keessa galchine ammas qaama nageenyaa keessattuu milishaan aanaa kana keessa magaalaa kana keessa jiru saandi baay'atee toora milishaa itti afur kan ta'u magaalaa irratti galeera. Magaalaa shan irratti jechuudha. Milishaa kana saandi baay'atee karaa biraatiin ammatti godinaalee biraatis ta'e milishaan lakkoofsa hedduu ta'e gara aanaa keenyatti galeera. Haalatti qindeessine rakkoon nageenyaa tokkollee akka uumamuu hin dandeenye hojiin hojjetamaa jiru. Naannoo irra kaasee federaala dabalatee godinni aanaan dindisaa hojjetamaa jiru. Dhimkan irratti ka gaafannee hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kanneen shakkaman garuu iddoo irra dhufaniiti deebifamaa jiru jedhu. Namoonni baqatanii dhufan kun yaa'u namoonni siviiliin deddeemuun hin danda'ama inuma deemu garuu namoonni akka waan buqqaan fakkaatanii deeman tokkos hin jiru jechaadha. Isaan bakkuma dhufanitti deebisuutu deebisaa jira. Ta'us hordoffiin daangaarra jiru garuu cimaadha. Hordoffiin daangaarra jiru yuun jira amma namoonni hojiidhaaf biizinasiidhaaf olii gadi naannolee kaanii keessa deeman akkuma jirutti ta'ee jira jechaadha. Garuu dhimmoonni shakkisiisoo yoo jiraatan immoo duubatti bakka dhufanitti deebisne. Magaalli tasgabbiirra jira holola deemaa jiruu fi gadhiifamuun namni jejjeeqamuun hin jira. Naannoo sanarratti rakkoon nageenyaa hin jiru akkuma ammas hin jedhe kana.
kana namoonni tiraanspoortiidhaan naannoo biraadhaa akkas dhufan sanatu deebi'aa jira malee nageenyummaa isaa rakkoo hin qabu. Tolee baay'ee galatoomaa. Nasi ulfaadhu. Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa jirti. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi finciltoota Tigraay jireenyi biyyattii akka hin tasgabboofne gochaa jira. Ji'a lamaan dabree waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waraanuuf humnoota Tigraayin waliin michoomuu ibsanii turan. Gaazexeessituun BBC Kaatiriin Biyaruhanga loltoota waraanichaa birgaa'uun gabaasa kan qopheessite. Gargalgalaa loltoonni woboo 400 ta'an sochii waraanaa irra jiran. Hedduun isaanii dargaggoota. Dubartootaallee of keessa qaban. Jaal Gammachiis Abooyyee ajaja ittaanaa woboo. Osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. Finfinneenis marfama keenya keessa jirti. Guutumaa guututti akkaataa itti riphee lolaan ittiin lolutti marfama guutuu keessa jirti jechuudha. Waan isaan jedhan kan mirkaneessuun ulfaata. Garuu waggaa tokkoon dura waan hin yaadamne ture. Mootummaan ammaatti waraan kaabatti fuuldeffatullee bakka garagaraatti uummanni rakkoo keessa jira. Gara kibbaatti dhaabbilee mirgoota namoomaa mootummaan maqaa wobootiin walumaatti qabee namoota fixuu fi jumlaan nam hidhuu himata. Daangaa Itoophiyaa fi Keenyatti olla tokko qubatee jira. Erga humnoonni nageenyaa jireen maatii isaanii balarraan ga'uuf ka'ee baqatanii as dhufuu himan. Isaan keessaa haadhi ilmi isii duratti ajjeefamee jira. Jilo Waaqoo gurba isii umrii 21 dhabuu himti. Ilmi isii miseensa woboo jedhame namoota duraatti humnoota nageenyaatiin ajjeefamuu ibsiti. Akka dhukkubsadhetti ani labsuun iyyuu dhaqee ilma sun illee laalu waan jedhetti. Achuu deebi'ee ilma sun laalu ani hin danda'u sababa akka dhukkubsadhetti sababa Itoophiyaan akkasuma tolchitetti. Akkoo maatuu irra hin taatiin ilma mana fuutee naqaltetti. Mootummaan namoota nagaa ajjeesuu hin mormata. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa federaalaan wal loluu dubbata. Garuu aktivistoonni Amaaraa woboon saba isaanii irraa xiyyeeffachuu himan. Meeshaalee waraanaa jajjaboo gargaaramu. Dhaqanii warra raddaa sanaa leelan walitti qabanii namoota nagaa ajjeesu. Dubartoota, daa'immanii fi maanguddoota ni dhiphisu. Teewodiroos Tirfeen durtaan waldaa Amaara Ameerikaa akka inni jedhuutti waggaa kan qofaa woboon Amaara 800 ol ajjeesuu hima. Lakkoofsa kan mirkaneessuun garuu ulfaata. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo tokkichatti warra Oromoo hin taane duguuguu barbaada. Keessattuu Amaara naannoo Oromiyaa keessa jiraatan. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad aangoorraa buqqisanii biyya hundeessuu barbaadu. Woboon uummata nagaa irratti haleellaa raawwachuu mormatan. Himata kan qulqulleeffachuuf qorannoon akka gaggeeffamu yaada dhiyeessanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaatti lakkoofsi namoota isaanii dabalaa jiru ol ka'ee jira jedhan. Erga hayyoonni siyaasaa fi mormitoonni hedduun hidhaman furmaata barbaaduuf kun akka falaatti ilaalamaa jira. Sababii hanqawwee filadhee fi Itoophiyaa keessa nagaan qabsaa'ullee hin danda'anii nagaan jiraachuullee hin danda'an. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa afaan qawweetiin ijaarama. Mootummaa sabaaf sablammoota 80 ol waltidhee biyya tokko keessa bulchuu jira. Fedhii isaatiin malee mootummaa impaayiraati. Sababni walitti dabalamee fi Itoophiyaa keessatti saamiinsa uummata Oromoo irratti hidhaan uummata Oromoo irratti mirga dhabuun uummata Oromoo waan baay'atee fi kanaaf walitti dabalamuu danda'eera. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo dhaab shororkeessaa kan waraana tirmaachuu fedhu ta'uu BBC'tiin waraanni kun akka dhaabbatu mootummoonni addunyaa gaafachaa jiran haa ta'u malee gami lamaanuu bakka marii waraan filachaa jiran. Dhageeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa haa jedhanii naan fiigaa jetti jaartiin butamte. Hiikan isa maanii koomentii keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Ammaayyaa Itaanaa gam teknikaatiin Oskaar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.